السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن المنورمو نجا فيالا سينا كافي قمنا قافي لي قمنا سينا رحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد مبتي خالد ويلكم نلو تقوبي baga nagahan dhuftanii kitaaba tokko dhiyoo kana erguma Hacaaluun du'e as baasan. Ni barreesse Kitaabni sun maqaan isaa Qaalii jedhama. Maqaan isaa Qaalii jedhama. Kitaabni kuni seenaa aartistoota Oromoo, seenaa qabsaa'ota Oromoo qaba keessaa. Eentu barreesse kitaaba sana? Filannoo isinii dubbisaa. A. Dr. Girmaa Amantee fi Biraanuu Juullaa. B. Lataa Qanii fi Beetii Tabsaayee. C. Gaazexeessaa Obsii Filee fi Barsiisaa Baqqalaa Lataa. D. Gaazexeessaa Guyyoo Waariyoo fi gaazexeessituu Aashiyaa Alii jedha. Jira Guyyoo Waariyoo sana natti fakkaata. Yaalame. Ba Lataa Qanii fi Beetii Tabsaayee jedhanii kan biraa. Ani Guyyoo Waariyoon jedhe. Caa jedhanii caa. Nyaatus baatus iddoo nyaatus bu'aa buusa. Obsii Filee fi Barsiisaa Baqqalaa Lataa. Okay. Inturruurra isin rakkisuu dandeettii caadha deebiin. Jarri barreessite suni nama lama. Eenyu fayyadamni caadha? Qoy kaayatti obsiin dhageeffadha. Caa deebiin caadha. Gaazexeessaa Obsii Filee fi Barsiisaa Baqqalaa Lataa jedhamu jarri tun warri kitaaba Qaalii jedhee barreesse. Qaalii wanni jedhaniif waan Hacaaluu Hundeessaa an Oromoodhaaf Qaalii jedhee sarara kaasanii barreessan. Suuraa eebbisaa addunyaa, suuraa Weellisaa dhiyoo kan Dhanyaan Ajjeeseen maqaa isaa. Dhugaa dhee. Daadhii Galaanii fi Hacaaluu ofirraa qaba suuraan isaa. Dhugaa dhee. Gaaffii lammaffaa. Uummanni Oromoo barachuu qaba. Uummata baratetu mirga ofii gaafata ka jedhe eenyu irra isinii deebi'a. Uummanni Oromoo barachuu qaba. Uummata baratetu mirga isaa gaafachuu qaba ka jedhe eenyu. A. Waaqoo Guutuu. B. Elemoo Alii. C. Jawaar Muhammad. D. Taaddasaa Birruu. Hundee. Hunduu deebi. Hunduu deebi. Ishi kabiraa mee yaala isin komentii irratti. Taaddasaa Birruu jedha. Daa. Okay. Daa jedha. Taaddasaa Birruu jedha. Dukkisiis Furtuu Kiyya. Caa jedhee Jawaar Muhammadii. Okay. La. No. Deebiin isaa namni hunduu baratuu qaba. Nama barateetu mirga isaa gaafata namni jedhe Taaddasaa Birruuti jedhe. Deebiin daadha. Warri daa ittiin argatanii asii warri daa jedhee dukkisiis. Hunda miti obboleessoo. Hunda miti. La hundaa miti. Taaddasaa Birruuti. Taaddasaa Birruuti. Taaddasaa Birruuti akkas jedhe. Gaaffii arfaffaadha. Ofumaa dhamaati malee ana rasaasni nan ajjeesu ka jedhe eenyu. Ofumaa dhamaati malee ana rasaasni nan ajjeesu ka jedhe eenyu. Gootota Oromoo keessaa. A. Abishee Garbaa. B. Taaddasaa Birruu. C. Agarii Tulluu. D. Waaqoo Guutuu. Abishee Garbaati. Irra isinii deebi'a. Ati deettee Abishee Garbaa achi dhaabatin eega jetti. Dhumarraa argatteef hin arganne si hima. Fayya. Ofumaa dhamaati malee ana rasaasni nan ajjeesu ka jedhe
eenyu? A. Abishee Garbaa. B. Taaddasaa Birruu. C. Agarii Tulluu. D. Waaqoo Guutuu. A jettee furtuun Agarii Tulluu jedhee A jettee Alfiyaan. Ka biraa? Ayyaantuun C jettee. Ka biraa Kiyyaan C jettee. Aanillee A jettee. Isaa ofumaa dhamaati malee rasaasni nan ajjeesu ka jedhe C. Agarii Tulluuti. Baay'ee bareedaadha. Gaaffii shanaffaa. Warri argatte asii eenyu? Agarii Tulluu argattee jirta. Ayyaantuun argattee Kiyyaan argatteetti. Okay, bareeda. Gaaffii shanaffaa. Gabrummaa hiddaan buqqifna dadhabnu ilmaan itti guddifna kan jedhe Huseen Buneeti. A. Dhugaa. B. Soba. Gabrummaa hiddaan buqqifna dadhabnu ilmaan itti guddifna kan jedhe Huseen Buneeti. A. Dhugaa. B. Soba. Dhugaadha. Okay. Soba furtuun jettee Alfiyaan sobattee. An dhugaadhaan jedhe. Argadhu. B. Soba. Warri sobattan argattaniittan dhugaadha. Gabrummaa hiddaan buqqifnaa dadhabnu ilmaan itti guddifna kan jedhe Jeneraal Waaqoo Guutuuti jedhe. Huseen Buneetii miti. Gaaffii jaffaa. Gabrummaa irra duuti bilisummaadha ka jedhe eenyu? Gabrummaa irra duuti bilisummaadha. A. Taaddasaa Birruu. B. Abishee Garbaa. C. Maammoo Mazammir. D. Elemoo Qilxuu. Irra isinii deebi'a. Gabrummaa irra duuti bilisummaadha kan jedhe eenyu? A. Taaddasaa Birruu. B. Abishee Garbaa. C. Maammoo Mazammir. D. Elemoo Qilxuu. Okay, hunda keessanuu argeera. Namni asii argate nama tokko qofa dhukkisiis argatee jira. Gabrummaa irra duuti bilisummaadha ka jedhe Elemoo Qilxuuti. Deebiin daadha. Namoonni wani arganne. Itti aanu. Torbaffaa. Boolla tokko keessatti yeroo hin ciniinu. Boolla tokko keessatti yeroo lama hin ciniinaman ka jedhe eenyu? A. Sheebakar Saaphaloo. B. Elemoo Qilxuu. C. Jaarraa Abbaa Gadaa. D. Hunduu. Irra isinii deebi'a. Boolla tokko keessatti yeroo lama hin ciniinaman ka jedhe eenyu inni? A. Sheebakar Saaphaloo. B. Elemoo Qilxuu. C. Jaarraa Abbaa Gadaa. D. Hunduu. B jedhanii A jedhanii. Ka biraa. Okay, isinii deebisaa. Deebiin isaa nama lama argatee Kiyyaa fi dhukkisiis argattee jirti. Jaarraa Abbaa Gadaatti jecha. Deebiin C. C'dha. Saddeetaffaa. Okay, argattanii saddeetaffaa kan keessa beekuuf lolli tapha
kan keessa beekuuf lolli tapha ka jedhe eenyu inni? A. Abishee Garbaa. B. Huseen Bunee. C. Aliyyi Cirrii. D. Hunduu. Aliyyi Cirriiti. Aliyyi Cirriiti. Okkee ka biraa. B. Huseen Bunee jettee ka biraa. C. Aliyyi Cirrii ka biraa. Okkee Abishee Garbaa jedhee. C jedheeni Huseen Bunee. Sinuu Ahmad C jettee.